wanta akkaan isin fayyadu tokko isiniif hima namoota dhibee sihriitii fi ija namaa waanyoodhaan rakkataniif. Ergaa kiyya kana isiniif dabarsuun duratti namoonni viidiyoon kun isin bira gahe duwiit sheer godhuudhaan nama hunda biraan gaha. Maaliif rasuuli rabbii maal jedhe? Addaallu ala alkhayri kafaa'ili. Namni khayrii takarratti nama qajeelche akka waan sana dalageetii jedhe. Wanti isin fayyadu sun maalinni? Timira fudhatta. Sana booda suuraa saadii keessa seenta. Aayanni isii 41. مال جت جتشا ويتدبسنو واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب مرة صديق راتي تمرا كان رتي تفتا سورة أنبياء كيسا اللي آياني إسي سديت تميسدي جتشا مال جتي وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين مرة صديق راتي تمرا كان رتي تفتي التين لولو قتا waan fedha rabbiitiin si fayyisu keessaayi namoota sihrii ija namaa waanyoodhaan rakkattaniif haga ramadaana dhuma kana ittiin fayyadamaa. Ramadaana kana keessa du'aayin illee namaaf qeebalamtii niyyaadhaan hin fayya jettee yoo niyyatte rabbiin si fayyisa.